Baga nagaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii chaanaalii kana irratti meedikaal saayinsii haala salphaa fi hubatamaa ta'een afaan Oromoon kan waliin ilaallu ta'a. Yeroo darbee paartii waan jalqabnee turre har'a kan itti fufnu anaatoomii paartii 2 ta'a. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatanii sabiskiraayib gochuun viidiyoo haaraan akkasiin bira ga'u taasisa. Har'a kan ilaallu anaatoomikaal terminoloojii body plan and sectionii ilaalla. Anaatoomikaal terminoloojiin termii akka walii galaatti itti fayyadamnu yeroo anaatoomii baran. Kana jechuun fakkeenyaaf akkuma dur yeroo fiiziksii fa'aa barannu SI yuunitiin kan leengiziidha yoo furanne meetiriin dhaabbata akkuma ta'e meetiraan safaramu lafa kamiyyuu dhaqne kan ittiin safaramu SI yuunitiin isaa meetirii akkuma ta'e anaatoomiin immoo terminoloojii dhaabbataa ta'e qaba jechuun iddoo kamittiyyuu beekamaa kan ta'e jechuudha anaatoomii yeroo barannu. So universal language dha jechuudha. Universal language ta'e maaliif nu fayyada? Bakka akkasumallee kallattiidhaa fi sochii qaama keenyaa ibsuuf bakka argama isaa ta'u kallattiin irratti argamu akkasuma sochii qaama keenya geggeessuu ittiin ibsuuf nu gargaara jechuudha termiin kun. Akkasuma anaatoomikaal terminoloojiin kun maalitti fayyadama? Riferansi pooyintiitti fayyadama. Riferansi pooyintiin kun immoo dhaabbataadha jechuudha. Kunis anaatoomikaal posiishinii jedhama. Dhaabbataadha jechuudha. Anaatoomikaal posiishinii keessatti qaamni namaa dhaabbataa ta'uu qaba. Namni tokko dhaabbataa. Obzervariin hin jiraata fi lafiitisaa harka isaa gara cina isaatiitti qaba. Saayidii irra godha jechuudha. Keessatti qaba. Cina isaa irratti qaba. Tambii yookiin abgudduun qaamarraa hawwii ta'uu qaba. Qaamarraa achi fagaachuu qaba jechuudha. Akkasuma miilli isaa lamaan paralelii ta'uu qaba. Wal bira ta'uu qaba jechuudha miilli isaa. Fuulli isaa gara fiillafiiti gara fuuldura isaa nama isa obzervi gochaa jiru sana ilaaluu qaba jechuudha. Garuu gaafa nama dhukkubsataa ta'u anaatoomikaal posiishinii yaada keenya keessatti goona jechuudha. Yaada keenyaan tilmaamna malee nama dhukkubsataadhaan akkasitiin dhaabbadhu jechuu hin dandeenyu. So kun baay'ee barreessiirraan fidu waan ta'eef karaa gabaabaa nuun ittiin qabachuu dandeenyu. Body erect qaamni namaa erga ka'een booda harki namaa saayidii irra taa'uu qaba. Akkasuma palmii fi yookiin barruun harka keenya nama obzervi nu godhu sana fees gochuu qaba. Nama obzervi nu godhu sanatti qabuu qabna. Akkasuma fuulli keenya illee miilli keenyas wal duukaa yookiin paralelii ta'uu qaba. So jecha kanaan qabachuu hin dandeenya. BAPF dhaan qabachuu hin dandeenya jechuudha. Directional termii anaatoomikaal terminoloojii keessaa inni tokko directional termii jechuudha. Directional termiin kan inni ibsu istiraakcharii wal bira qabeeti yookiin caasaa qaama keenyaa wal bira qabeeti. Maal ibsaa? Argama isaanii ibsa jechuun harki keenya kanarra relatiivii kanaatti argama. Walitti dhufeenyaan jechuudha. Kana jechuun kalee keenyaaf ispiliinii keenya yoo furanne walitti dhufeenyaan qaama tokkoof qaama tokko gidduu posiishiniin kanarraa gara kanaatti argama jennee yeroo ibsinu directional termii jedhama. Kunis superarii yookiin kiraaniyaalii. Kiraaniyaalii yeroo jennu kiraaniyaalii yeroo jennu imbirooloojii keessatti fayyadamna. Superarii inferariin faallaa waliidha. Superarii yeroo jennu gara mataatti gara oliitti yeroo ta'u superarii jenna. Hubadhaa ammas maaliin wal dhaabbataa miti laa kun qaamaa wal bira qabne malee dhaabbataa miti. Kana jechuun fakkeenyaaf ija keenyaaf funyaan keenya akkuma asirra fakkeenya kanarraa jiru ija keenyaa fi funyaan keenya yoo furanne funyaanni gara gadiitti argama. Iji immoo gara mataatti achi ol dhiyaatee argama jechuudha.
So relatiiviidha jechuudha. Qaama lama wal bira qabne. Inferior yeroo jennu immoo gara miilla keenyaatti yookiin gara gadiitti yookiin mataarraa isa fagaatee jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf garaan keenya gara gadiitti argama, onneen keenya gara oliitti argama jechuudha. So stoomakiin maalidha? Inferior to eertii ta'a jechuudha. Kanuma gala yoo galchan immoo eertii fi stoomakii bakka yoo wal jijjiirre eertiin superior ta'a jechuudha. Eertiitu gara mataatti achi ol aanee argama jechuudha. Anterior posterior yeroo jennu immoo dudduubaa fuuldura. Isaan kunis faallaa waliiti. Anterioriin baay'ee gara fiila fiigiitti isa argamu yeroo ta'u, posterioriin gara dugda keenyaatti yookiin dudduubaan kan argamu jechuudha. Miidiyaalii jechuun miidlaayinii qaama keenyaarraa isa argamu jechuudha. Walakkeessatti jechuun miidlaayiniin qaama keenyaa jira. Miidlaayinii irratti hin argamu miidiyaalii jedhama. Yookiin miidlaayiniitti dhiyaatee hin argamu. Qaamni miidlaayiniitti dhiyaatee argamu miidiyaalii yeroo jedhamu, qaamni gara cinaatti argamu immoo laateraalii jedhama jechuudha. Pirooksimaali yeroo jennu immoo uumamni wanta tokko jira yookiin attaachimentii jira lafa inni itti maxxanee jiru. Attaachimentii sanatti yookiin lafa maxxana sanatti dhiyaatee argama yoo ta'e pirooksimaali jedhama. Yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu tiraankii yookiin harka keenyaafidha. Looyer limbiidhaa fi apper limbiidhaaf baay'ee itti fayyadamna. Distaalii fi pirooksimaaliin immoo faallaa waliiti. Distaalii yeroo immoo yeroo irraa fagaatee argama. Amma fakkeenyaaf irree keenyaa fi barruu harka keenyaa yoo furanne pirooksimaali kan ta'u irree keenyadha jechuudha. Yookiin gatittii keenyaa fi eelboo yoo furan, ciqilee keenya yoo furanne jechuudha. Akkasuma distaalii fi pirooksimaaliin faallaa walii akka ta'e hin dagatinaa. Distaalii jechuun immoo isa akkuma hiika isaatti iyyuu fageenya irra isa jiru jechuudha miti. Distaalii jechuun immoo attaachimentii irraa isa fagaatee argamu yookiin bakka inni itti qabatee jiru irraa bakka ka'umsa isaa sanarraa jechuudha. Amma iyyuu harkuma keenya yookiin apper limbiima yoo furanne ciqilee keenyaa fi barruu keenya yoo wal bira qabne yookiin ciqilee keenyaa fi mudhii harka keenyaa yoo wal bira qabne ciqilee keenyatu irree keenyatti dhiyaatee argama jechuudha. So pirooksimaaliin ciqilee keenya ta'a jechuudha. Superficial jechuun irra keessatti isa argamu jechuudha. Saarfeesii gara saarfeesii. Amma fakkeenyaaf gogaa qaama keenyaa yoo furanne masiliirraa gogaa keenyatu irra keessa jira jechuudha. Superficialidha jechuudha. Deep yeroo jennu immoo isa saarfeesii sanarraa fagaatee argamu jechuudha. Saarfeesii qaama keenyaarraa fagaatee argama jechuudha. Deep yeroo ta'u immoo lafeen keenya masiliin lafee irratti qabatee argama. Akkas jechuun masiliin irra keessa jira, lafeen immoo jala jira jechuudha. Kana jechuun diippii kan ta'e maalidha? Booniidha jechuudha. Booniin isarraa saarfeesii irraa fagaatee argama jechuudha. Jechi gara biraan eksternaalii fi intarnaalii wanti jedhu jira. Eksternaalii fi intarnaaliin wal fakkaata garuu the same miti diippii fi superficialii wajjin jechuudha. Eksternaalii fi intarnaalii gaafa jennu kaavitii irratti hundaa'a. Internal body kaavitii irratti hundaa'a. Kaavitii keessatti warra argaman internal jechuu dandeenya. Warra isaan irratti argaman external jenna garuu akka kanaatti the same miti. Ammattuu keessa isa jiru kana wajjin the same jettanii yaadna. Superficial fi deep wajjin the same ta'uu jechuudha. Adda adda hiikni isaa. Inni gara biraan intermediate kan jedhamu jira. Intermediatein lateraalii kan argamu cina irratti isa argamudha yeroo jennu miidiyaaliitti siqee kan argamu miidlaayinii irratti siqee kan argamu akkuma jiru miidlaayinii sanaa fi cina gidduu isaatti kan argamu immoo intermediate jedhama. Kuni qaamni sadii jiraachuu qaba jechuudha. Istiraakcharii yookiin caasaa sadii qabaachuu qabna kana gochuudhaaf. Intermediate argachuuf caasaan sadii jiraachuu qaba. Maaliifii directional term yeroo haasofnu caasaa waliin madaalleeti. Caasaa wal bira qabneeti malee akkasiin ibsuu hin dandeenyu. Relatively ibsina wanta ta'eef. So erga wanti sadi jiraateetu ibsuu dandeenya. Waan lama bichaa jira yoo ta'e yookiin caasaa lama bichaa jira yoo ta'e intermediate ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Inni gara biraan body regionidha. Kuni regionally
anaatoomii irraa dhufe yeroo riijinaal anaatoomii qo'annu boodii riijiniitti qoqqoonnee qo'anna akkuma jenne yookiin boodii paartii qaama keenya paartiidhaan qoqqoonnee qo'anna akkuma jennee turre boodii riijiniin riijinaal anaatoomii irraa dhufe jechuudha. Riijinaal anaatoomiin boodii riijinii bakka 6 yookiin bakka 8 wayin 5 yeroo qaama wal hormaataa keessaa baasnu jechuudha. So naannoo qaama wal hormaataa yookiin piriyenaalii yeroo keessaa baasnu bakka 5 ta'a jechuudha. So seefaalikii kan jedhamu yookiin heeddii kan jedhamu naannoo mataa, fuula, ija, gurra, funyaanii fi afaan kan of keessatti qabatudha jechuudha. Riijiniin kuni neekiin mataa fi qaama keenya gidduutti argama. Kan inni of keessatti qabatus morma, ujummoo qilleensaa fi ujummoo nyaataati. Toorsoo kan jedhamu immoo yookiin naannoon tooraaksii kan inni of keessatti qabatu qomaa, garaa, mudhii fi dugda ta'a jechuudha. Kunis caasalee internaal orgaanii ta'an kanneen akka onnee, somba, garaacha, tiruu fi kan kana fakkaatan of keessaa qaba. Upper limbiin irree, ciqilee, bobaa harkaa fi quba harkaa of keessaa qaba. Lower limbiin ammoo sarbaa, jilbaa, miila jala, gulubii yookiin lukkuu jedhamee kan beekamu ankil seennu isaanii of keessaa qaba. Inni gara biraan piriiniyaal riijinii kan jedhamu jira. Garuu tooraaksii keessatti kan ilaallu jechuudha. Pelvikii keessatti argama yookiin pelvikii jalatti, mudhii keenya jalatti. Naannoo qaama wal hormaataa jechuudha. Karaa biraa naannoo kan inni of keessaa qabus qaamolee wal hormaataa jechuudha. So naannoo mataasee yookiin seefaalikii kan jennu naannaa kana jechuudha. Utuu morma hin dabalatin. Utuu morma hin dabalatin amma sitti kan jiru mormaa olitti kan jiru naannoo mataati. Upper limbiin bakka waliigala harka keenya jechuudha. Kan of keessaa qabudha. Akkasuma lower limbiin kana piriiniyemii kan jennu naannaa kana jechuudha. Fi lafiitiidhaan kana mudhii gaditti kan argamu, pelvikii gaditti kan argamudha jechuun kana bichaa walakkeessa kana bichaa kan qabu jechuudha. Akkasuma dudduubaan illee naannaa kana jechuudha. Inni gara biraan tooraaksii kan jedhamu naannaa kana guutummaatti kan qabatee jiru akkasuma dudduubaan illee ta'e dudduuba kanaan illee kan qabatee jirudha. Diteeliin asirra jira. Istiraakcharii kana beekuun baay'ee nama fayyada. Keessumatti qormaataafis ta'e kiliinikaaliidhaafis baay'ee murteessaadha. So yeroo teessan tokko tokkoon qabachaa deemuun gaariidha jedhee yaada. Inni gara biraan boodii pileenii jira. Boodii pileenii yeroo jennu imaajinarii laayinii jechuun sarara yaadaa ittiin weekuun akkuma maatisii keessatti dur barannu jechuudha. Sarara yaadaa jennee. So isuma jechuudha boodii pileeniin sarara yaadaati qaama keenya ittiin murra jechuudha. Sarara yaadaati gaafa jennu mul'atula. Garuu yaada keenya keessatti kan ittiin qaama kutkutuuf yookiin qaama adda baasnee istiraakcharii isaa qo'achuuf nu gargaarudha. So sararawwan yaadaa kun bakka afuritti qoodna. Bakka gurguddaa afurii. Inni tokkoffaan sagitaaliidha. Sagitaaliin kun miidiyaaniidhaa fi parasagitaalii qaba. Miidiyaan sagitaalii kan jedhamu exactly miidilaayinii keenya irratti kan argamu jechuun walakkeessa qaama walakkeessatti haafii bitaa fi haafii mirgatti kan qoodu jechuudha. Walakkaatti qooda qaama keenya bakka lamatti. Kun miidiyaanii jedhama. Parasagitaalii yeroo ta'u immoo walakkeessa irra yeroo hin taane gara cinaatti gara tokkotti yeroo caalchisu parasagitaalii jedhama. Sagitaalii pileeniin vertikaal pileeniidha yookiin sarara oleeti jechuudha. Sarara oleeti so longitudinaaliidha. Qaama keenya bitaa fi mirgatti qoqqooda. Koronaaliin yeroo jennu ni lammaffaan koronaaliidha. Koronaalii yeroo jennu
Kunis sarara oleedha jechuudha. Sarara oleetiin sagitaal pileenii wajjin immoo perpendikulaariidha. Astii kana fakkiirraa isinitti agarsiisa. Firoontaalii yookiin kooronaal pileenii yeroo jennu mataa keenya gara lamatti kutee kan darbudha jechuudha. Jechuun bukkeerraan cinaacharraan seena jechuudha. Kunoo akkuma kanarraa argitan cinaacharraan seena jechuudha kun. Cinaacharraanitu muree darbachuudha keessee akkas. Cinaacharraan garuu immoo vertikaaliidha jechuun olee sarara oleedha jechuudha. Cinaacharraan muree darba. So fuulduraa fi dudduubatti baasa jechuudha qaama keenya. Inni sadaffaan tiraansversii kan jennudha. Pileenii inni sadaffaanii tiraansversii. Inni kun immoo sagitaaliifis ta'ee kooronaaliidhaafis perpendikulaariidha jechuudha. Kana jechuun akka lafaati. Kana jechuun akka mudhii keenya bakka dalga ba'aa jechuudha. Sarara dalgee isa jennudha jechuudha. Dalga kutachuudha kun immoo. So qaama keenya maal godhaa? Isa tokko gara gadiitti hambisa, isa tokko gara oliitti hambisa. So superioriidhaa fi inferior sectionii nuuf uumaa jechuudha inni kun immoo. Inni arfaffaanii obliikuudha. Kana jechuun aangilii ta'e wayiin kutaa garuu immoo sagitaalis vertikaalis miti horizontaalis miti. Kana jechuun sarara olees miti sarara dalgees miti jallataa wayiidha jechuudha giddu galeessatti. Diyoogonaaliidha jechuudha. Asirraa sarara fakkii kanarraa argachuu hin dandeenye. Garuu obliikuu yeroo ta'u baqqaala akkas jechuudha. Shaffaxa akkas dhufee mura jechuudha. Shaffaxa gala jechuudha. Dalga mura. Dalgee osoo hin taane shaffaxa jechuudha. Lamman isaarraa neezeriidha jechuudha. Neezeroon hin taane vertikaaliidha jechuudha. Miidiyaan pileeniin exactly walakkeessa yookiin miidlaayinii qaama keenyaarra kan ba'u miidiyaan pileenii jedhama. Parasagitaalii immoo akkuma fakkii kanarraa argitanii gara cinaatti yookiin gara tokkotti goree jira jechuudha. Gara tokkotti caalee jira jechuudha. Wal caala jechuudha. So kana fakkaata. Inni gara biraan boodii seekshiniidha. Boodii seekshiniin immoo sarara yaadaa sanaan seekshinii qaama keenya yookiin kutaalee qaama keenyaa nuun argannudha. Kunis akkuma sarara yaadaa sana irratti hundaa'aa jechuudha. Sagitaal seekshinii, kooronaal seekshinii, tiraansversii fi obliikuu ta'a jechuudha. Sagitaalii fi kooroonaalii kana lamman isaanii iddoo tokkotti vertikaalii jechuu dandeenya jechuudha. Yookiin loongitiyuudinaalii. Vertikaalii yookiin immoo loongitiyuudinaalii jennee waamuu dandeenya jechuudha warreen kana lamman. Sagitaaliidhaa fi kooroonaalii kana lamman isaanii loongitiyuudii jennee waamuu dandeenya. Loongitiyuudinaal seekshinii jennee waamuu dandeenya jechuudha. Fi tiraansversii jira. Inni sadaffaan immoo obliikuu seekshiniidha. Inni kun immoo loongitiyuudinaalis tiraansversiis isa hin taanedha jechuudha. Akkuma argine sagitaal seekshiniin sagitaal pileenii irraa isa uumamudha. So fakkii kanarraa mul'ata jedhee mayyaada. Garaagarummaan seekshiniidhaaf pileenii gidduu jiru pileeniin yookiin sararri yaadaan kan nuun dhugaa osoo hin taane yaadrimeedha jechuudha. Yaada keenya keessatti kan ittiin qabannudha. Seekshiniin garuu isa dhugaadha. Seekshinii qaamni yookiin kutaaleen qaama keenyaa sun isuma dhugaadha jechuudha. Arguu dandeenya dhugummaa masaa. Yeroo sarara sanaan kukkutnu qaamni nuun argachuu dandeenyudha. Seekshinii kutaalee nuun qaama keenya keessaa argachuu dandeenyudha jechuudha. Inni gara biraan anatoomikaal terminoloojii keessaa term of muuvimentii yookiin jechoota nuun ittiin sochiilee ibsuuf fayyadamnudha. Kunis immoo rileeshinii ofii isaanii wajjin ammas rileeshinii yookiin walitti dhufeenya istiraakcharii gidduu yookiin caasaalee gidduu jiru fayyadamnee ta'a jechuudha ammas. Anatoomikaal poozishinii akka rifeenansiitti fayyadamuu qabna jechuudha.
jalqaba irratti muuvimentiin jiru angulaar muuvimentiidha. Angulaar muuvimentii yeroo jennu fileeksenii fileeksenii yeroo jennu fakkeenyaaf miila keenya yeroo dachaasnu fa'a aangiliin yookiin kofii yeroo xiqqaatu jechuudha. Fakkeenyaaf miila keenya gara dudduubaatti yookiin jilba keenyaan dachaasuu dudduubatti jilba keenya yeroo dachaasnu in uumama jechuudha kuni. Estenshiniin immoo diriirsuudha. Faallaa isaa jechuudha. Faallaa waliidha. Yeroo diriirsinu jechuudha amma fakkeenyaaf miila keenya gara fiillafiitti yeroo gara fuula duraatti yeroo diriirsinu aangiliin hin dabalaa jechuudha. Abdaakshinii jechuun harka keenya yookiin miila keenya gara miidlaayiniitti fiduu, miidlaayinii irraa fageessuu jechuun gara qaama keenyaarraa achi ol yeroo kaasnu amma fakkeenyaaf yeroo allaattiin fa'aa akkaataa ishee itti balaliitu jechuudha. Akka allaattiin ittiin balaliitu akka ittiin daanqoonni hanqaaquu ammattu fa'aa yeroo fudhannu harka keenya yeroo ol kaasnu abdaakshinii jedhama. Addaakshinii jechuun immoo yeroo harka keenya ol kaasne sana gara miidlaayiniitti deebisnudha. So addaakshinii addiitiin qabachuu dandeessu jechuudha ida'uutiin. Sirkamdaakshiniin immoo muuvimentiiwwan arfan kana hunda lafa geggeessuu danda'utti kan geggeeffamudha. Sochii kana arfan qaama geggeessuu danda'u. Warra akka hiipii yookiin mudhii keenya afaa irratti ta'uu danda'a jechuudha. So hunda isaatu walitti kombaayinii ta'ee geggeeffama jechuudha asirratti. Akkuma asirraa mul'atu abdaakshinii yeroo jennu hawwee yeroo irraa goonu yookiin yeroo irraa muuf goonu argine gara laateraalii gochaa achi ol yeroo irraa kaasnu yeroo immoo noormaal poozishiniitti deebisnu maal ta'a addaakshinii ta'a jechuudha. Agdikti gochuu dandeenya jechuudha. Estenshiniin yeroo miila keenya diriirsinu yookiin gara fuula duraatti kaasnu miila keenya yeroo gara dudduubaatti deebisnu yookiin dachaasnu immoo egzaambilii fileekseniinuu ta'uu danda'a jechuudha. Harka keenyaafis fakkeenya jira. So ilaaluu dandeessu. Inni gara biraan rooteeshinaal muuvimentiidha. Rooteeshinaal muuvimentiin immoo miila keenya irratti kan hundaa'u yeroo ta'u yookiin harka keenya irratti kan hundaa'u yoo ta'e fakkeenyaaf asirra jira. Yeroo miila keenya gara laateraaliitti deebisnu yookiin gara laateraaliitti naannessinu laateraal rooteeshiniidha. Yeroo immoo miila keenya gara miidlaayinii yookiin noormaal poozishinii anaatoomikaal poozishiniitti deebisnu immoo miidiyaal rooteeshinii jedhama jechuudha. Fakkii biraan waan jiru natti fakkaata. Mataa keenya gara bukkeetti yoo naannessinee waa ilaaluuf jechuudha. Yeroo namni waanfaa waa ilaaluuf gara bitaatti yoo naannessine laateraal rooteeshinii jedhama. Gara noormaal poozishiniitti yookiin anaatoomikaal poozishiniitti deebisna yoo ta'e immoo miidiyaal rooteeshinii jedhama jechuudha. Gara cinaatti kan naannamu yoo ta'e immoo laateraal rooteeshinii jedhama jechuudha. Special muuvimentii kan jedhamu jira. Pirooneeshinii, supineeshiniin ristii irratti kan geggeeffamudha. Harka keenya irratti yeroo barruu keenya achi ol kaasnu supineeshinii jedhama. Harka keenya barruu keenya lafa feesii godha yoo ta'e immoo pirooneeshinii jedhama. Supineeshinii fakkeenyaaf saamunaa fa'aa harka irratti yeroo baannu barruu keenya achi ol galagalchine yeroo waa qabannu harka keenya jala qabne supineeshin poozishinii irra jirra jechuudha yeroo akkasii. Kun ristii irratti ta'a. Dooksi fileeksenii fi pilantaar fileekseniin miila keenya gulubii irratti jechuudha. Lukkuu akkuma jedhame iddootti waamamu achirrattidha jechuudha. Achirratti geggeeffama. Dooksi fileekseniin qeensa guddaa miila keenyaa yeroo achi ol kaasnu yeroo achi ol qabnu dooksi fileeksenii jedhama. Akkasuma aangiliin isaallee xiqqaata. Dooksi fileekseniin akkasuma maalidha? Fileekseniidha aangiliin isaan xiqqaata. Dachaasuudha jechuudha. Pilantaar fileekseniin immoo miila keenya yeroo giraawundi irratti gad deebisnu yookiin yeroo darajaa achi ol baanu fa'aa qeensi keenya lafa yeroo tuqu dooksi fileeksenii jedhama. Kun eksteenshiniidha jechuudha.
palantar flexeniin palantar flexeniin extensioniidha. Yeroo darajaatti ol baanu faa ilaaluu dandeenya. Inversion and eversion kan jedhamu kun immoo soolii miila keenyaa irratti hundaa'a jechuun barruu miila keenyaa gara keessaatti kan dachaasnu yoo ta'e yookiin gara keessaatti kan deebisnu yoo ta'e inversionii jedhama. Gara haalaatti yookiin barruun keenya gara haalaa akka ilaalu barruun miila keenya gara haalaa akka ilaalu yoo goone immoo inversionii jedhama jechuudha. So asirran jiraata kunuutti dorsiflexionii jechuun miila keenyaa achi ol kaasuudha. Ground of yeroo goonudha quba keenya jechuudha. Quba guddaa keenya yookiin quba miila keenya jechuudha. Yeroo ground tuqsiisnu immoo flexionii jedhama jechuudha. Plantar flexionii jedhama jechuudha. Pronationiin yeroo harka keenya gadi gombisnu yeroo ta'u, supinationiin yeroo harka keenya kaasnu barruun keenya yeroo achi ol samii ilaalu jechuudha. Yeroo achi ol samii ilaalu supinationii jedhama jechuudha. Inni gara biraan asirratti hin jirre oppositionii fi reposition kan jedhamu jira. Oppositioniin qubni guddaan keenya iddoo isaa gadhiisee yeroo quboota biraa warra kaan wajjin wal tuqu. Abgudduun keenya kun dhufee quba kanaa wajjin quboota warra kaan xiqqoo kanaa wajjin yeroo dhufee walitti tuqu oppositionii jedhama. Yeroo normal positionitti deebi'u immoo reposition jedhama jechuudha. Reposition jedhama. Inni kun immoo protectionii fi retractionii ganaa ilaalla. Elevation and depression yeroo biddeen nyaannu fakkeenyaa fi mangaa yookiin mandaabala yookiin mangaagaa keenya achi ol cufnee afaan keenya walitti yeroo cufnee jirru achi ol kaasnee jirra. Elevation jedhama. Yeroo afaan kaannu faa yeroo biddeen afaan kaannu immoo gadi qabna depressionidha jechuudha. Inni immoo gadi deebisuudha jechuudha. Protractionii fi retractioniin gara fuula duraatti yookiin antaaralli yeroo qaama dhiibnuu fi dudduubatti yeroo deebisnudha. Fakkeenyaaf gatiittii keenya achi ol gara fuula duraatti yeroo dhiibnu antaaralli ta'a. Yookiin ammoo akkuma asirraa argamu afaan keenya kanaa gara fuula duraatti dhiibna yoo ta'e protractionii jedhama. Normal positionitti yoo deebisne immoo retractionii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf afaan keenya kana lafiitti yeroo dhiibaa jirru jechuudha. Kun protractionii jedhama. Gara normal positionitti yoo deebimu retractionii jedhama jechuudha. Yeroo afaan keenya walitti cufnu elevationii jedhama. Afaan keenya gargar bannee yeroo afaan kaannu faa immoo depressioniidha jechuudha. Kun kana fakkaata. Ammas fakkiileen irra deddeebi'anii jiru. Wal bira qabdanii ilaaluu dandeessu. Barumsi keenyarraa kana fakkaata ture. Dhumarratti MCQ wajjin ilaalla. Gaaffii tokkoffaanii which plane divides left and right equally jedha. Plane isa kamtu midline irra ba'a jechuudha. Sila maal jennee turre midline irra planein ba'u miidiyaanidha jennee turre. Miidiyaaniin equally right fi left yookiin bitaa fi mirgatti qoodaa jennee turre. Koronaaliin yookiin frontaaliin maqaan isaa cinarra sana muruudha. Cinarra isa seenu sana jechuudha. Cinarra seenaa dudduubaa fi fuulduratti qaama keenya baasaa jechuudha. Tiraansiversiin giraawundii wajjin isa wal fakkaatudha jennee turre lafaa wajjiniin. Inni gara gadii fi gara olii qooduuf nu gargaara jennee. Obliikuun immoo neezerii lammanii isa ta'edha jenne. So deebiin isaa A ta'a jechuudha. Noses dash to I kun anatomical positionii jechuudha yookiin directionii ibsuuf relatively
yeroo posiishinii caasaalee qaama keenyaa ibsinudha jechuudha. So funyaan keenya yoo furannee ija keenya ilaallee maalirratti argama jechuudha. Funyaanni keenya miidiyaalii irratti argama. Iji keenya garuu gara maalitti argama? Laatiraaliidha jechuudha. Ayin laatiraalii irratti argama. Funyaanni keenya garuu miidiyaalii yookiin gara walakkeessaatti kan dhiyaatee argamu funyaan keenyadha jechuudha. So deebiin isaa biitaa jechuudha. Iskiinis daashtuu masil yeroo gogaa keenyaaf masilii yookiin masilii gaafa furannee ilaallu gogaan keenya irra keessatti argama, masiliin immoo diippii argama jechuudha. So superficial ta'a jechuudha iskiiniin keenya. So barumsi keenya irraa kana fakkaata walumaa galatti dhumarratti paartii sirriidhaan introduction to anatomy hin goolabna. So viidiyoo kana yoo jaallattaniirtu ta'e laayikii sheerii gochuun na bira dhaabbadha. Waan itti dabalamu irraa irratu yookiin immoo yaada yoo qabaattan koomentii jala naaf kaa'a. Amma dhumatti waan na dhaggeeffattaniif immoo baay'ee galatooma.